three times, guys. Joycey. Guys, adin baay'ee wal gargaara. Thank you three times, guys. Yaa galatoome qaalii kiyya. Sima bichaa qabaayyuu Anwar dhaqqabii kiyya naa jiraadha. Guys, Guys, three times. gargaaraani. Kuma lamaa goonu gargaaraani. Guys, please gargaaraani. Naa jiraadhu wallahi waan sin jedhu hin beeku. Aganumaaf hinaaftanii bar istiin teessan agatti matanaaf ilaala. Anuma nama moo'adhaan inshaallah. Garuu osoo taaptaaf gootanii danatti tola. Naa galatoomii jecha siif hin qabu wallahi. Thank you. Ismail. Guys, tap the screen, tap the screen. أنا أكبر من Guys, timing. Guys, dhuma nu eegaa. Yoo achi kuma sadii darbanii dhuma naa eegaa. Dhuma bicha naa eegaa. የራስን ተናገር። እስማኤል Naa galatoome qaalii kiyya wallahi jecha siif hin qabu. አንደኛ ቅጣት እንደኔ ዱቄት፣ ሁለተኛ በጉልበትሽ እዛም 10 ጊዜ እዚህም 10 ጊዜ፣ ሶስተኛ ሽንኩርት እንትን አድርጊና እዚህ ላይ አስቀምጪ። ጀለታ አያቺ ናጅራድ ወላ ገራና ጉብዴ በር وسو نمني دل كنا جلتا والله جرانا قود نمتين نافجرات والله ناي فتن بيت والله شير سيقول أنا والله نيرا يرانا يوسم ركب دا ناجرات جتشان كاب والله وانجر مبيفاني قدري عن قدري انشي عند ولاد ايجيشي صوص ولاد انا الزنا كيركم لك زوري زوري الزم guys tap the screen my family
akkamittiin si arrabsu? because Akkamitti? For what na reason? beeka jechuudha. Irra guddaan kan nama hin beekne nama arrabsa beektaa. Oonis nama faarsa si galee jaalfaadilo. Akkana amma isin yoo fataa jechuu feetaniin joo godhuu dandeessanii hawaasa wajjin fataa ja'a. Waan biraa keessa deddeemu haasaa wanti hin jaaladhu. Akkasi dhugaa keetti jaa hordoftoonni kiyya akkasi jaa itti mooddii jaana seela. Obboleessi kiyya tokko gaafiin si gaafadha jeeti gaafi. Dhagee viidiyoon an dalage si geessee gara meediyaa deebitee mi'atis. Ani hin deemine hin agarre to be honest. Ni ilaala si jala seeneeti ilaala. Dhagee feemasni akka Oromootti qabnu si jalqaba. Akka sumitti feemasni na dura tiktaak irra jiru sihi aadaa Ani ammoo dhugaan himaami hanga har'aa takkaa feemasiif hin jeen beeku feemasaafis hin taa'u. dhaggeeffadhu anasima atanasima dhaggeeffadhu anan mataa kana gubbaa si kaayyataa jaalfaadiroo dhaggeeffadhu. Ati akka ilma gursum tokkotti ana dura namni tiktaak irra jiru si. Ati jaala maqaa qabsuu faadiloodha hin beekamta asirratti sii galee. So faadiloo an dhugaa rabbiin sima nasraa gursum jechuu ani maqaa kana akka salphatti hin baafanne gaafan dura biyyarraa bahu ati eessanaan jaani ani gursumi jennaan gursum kun eessanaan jaalla. Gursum kun Harargeedha. Baha Oromiyaati. Harargee keessaa karaa baha biiftuuti. Daangaa Somaalee irratti gaxaana. Lafa Oromiyaati. Bakka namni naannoo san jiraatu ilmaan dagaa qallooti. Siigalee keessatti baay'inaan ka jiraatu ilmaan jaarsooti. Itti aanee ka jiraatu warra huumeeti. Huumee dagaa. Jaarsoo dagaa. Noolee dagaa. Siigalee gursum kana naannoo gursum cina hassaniin diida waaleetiin mudhii daawweetiin gursumiin akkan ol deebis laga jaarsoo kana keessa ka jiraatu hortee ilmaan dagaa qallootii jiraata. Siigalee akkasittiin je'e akkamitti gursum kun eessanaan jaan hoggusiin dhufee bar biyyarraa jaalfaadil. Dhufeetiin Nasraa gursum jeebaafadhe jecha tokkichaa saniif gursum kun eessanaan jechuudhaaf because dilanuma gursum eessaan gaafii namatti namni kun na gaafataayi. Siigalee Nasraa gursum jeebaafadhe bubbullee namni hedduun Nasraa gursum abbaan kee gursuminaan jechuu jabeessan. Siigalee afaan nama na gaafate innawaa magaalaa san wallaalanii gursum kana maqaa abbaa isaanii abbaa keetiif naamin isaan wanni si gaafataniif gursum kana magaalaaf hin ta'an sanirraayi. Naman beene jira laal jaalfaadiloo wanni hin beeneef sittiin maal dhaggeeffadhu. Namni naannoon takka kan hin beene jira warri dur ni beeku warri seenaa beeku warri aadaa beeku ni beeka. Dhaloonni tokko kaammaa kun hedduu hin beekan naaf fakkaata. Dhufeetiin maquma kanaanuu banachuu feesbuuka Nasraa gursum jee banadhee deebiitiin yuutuub illee Nasruma gursumiin banadhee deebiitiin teelegiraam waan maali Instagram illee Nasruma gursumiin banadhee tiktaak illee Nasruma gursumiin banadhee kan beekan namni Nasraa gursumitti na baranii deebi'anii lakkaan Nasraa gursum abbaasiitii miti nuti gursum abbaasiitiif teenyaajanii feesbuukatti poosti godhu eegalan sii galee. Kun maali beektaa jaalfaadiloo akkuma beeknu Oromoon aadaa qabaa seenaa qabaa seenaan Oromoo takkuma garuu namuu naannoo irraa dhalatee qabaa. Naannoon ifii tuni yoo sooshaal miidiyaa kanarratti yoo abbaan as baasee namni sirriitti baruu danda'a sii galee jaalfaadiloo. Sii galee akkuma ta'e gursum jechuun baha Oromiyaati. Lafa ilmaan dagaa qalloo jiraatan ilmaan dagaa qalloo jechuun akkuma jee noolee dagaa huumee dagaa jaarsoo dagaatii jiraata. Kana beekuu qaba namni keenya jaarsoo dagaa sii galee dagaa qalloo ilmaan afran qalloo keessaa tokko jechuudha. Sii galee kanaaf jaalfaadiloo magaalaan gursum iddoo daawwannaati iddoo turistiidhaaf waan baay'eef keessaa qabdu. Habibi gaafii tana akkamitti gaafadha gaafii nati na gaafatte bar gaafii atuu deebisuu dandeessu.
اوكي تفو في نصرتي Kanaaf jaalfaatiroo kan waliigala jechuu barbaadu ani akka Nasraa Oromoo Gursumitti ani hawaasa kiyya Oromoo kallattii afraniif nama hojjetullee nama waadallee galee jiru hangaan jiru amma wanti ani barbaadu jaalfaatiroonni ati feemasa siin jechuu siin jeefi feemasa Oromooti ati feemasa naannoo keenyaati yeroo boqonnaa qabduti waan naannoo keenyatti argama fakkeenyaaf gaara Kundodoo WW afaan Ingiliffaatiin Johnson ilaallam lamaan dhagaan bileelleen naannoo Gursumii marfamee jira. Gursum jechuun lafa turistiidhaaf mijooytu naannoo keenya irratti akka hojjennu asumaan kabajaan sitti dhaama asumaan waliillee dabarsina karaa makiinaas tolfachuu qabna magaalaa keenya keessatti mana gurguddaa ijaarrachuu qabna diyaasfooraan nuti warri biyya alaa jiru warri nu dura jiruu fi warri amma biyya alaa dhaqelleen magaalaa Gursum keessatti mana bareedaa fooqii bareedduun jaaruu achirraa eegaluu qabna. ابشر Cina Hassanis Gursumis aanaa jaarsootis galee amma fakkeenyaaf baabbilee fooyyawaa dhufaa jirti jaalfaadiloo. صح بابلي قرصون بلا دبرت يا Man رama درا وري بابلي قرصون magaalaan دفيدي إيدا نبرة magaalaan إيدا baabbilee jabaachaa jirti. Magaalaa baabbilees jabeessinee gadhaan akkasumatti irratti hojjechaa magaalaa teenya ta Gursum san irratti hojjechuu qabna. Gaara Kundodoo ilaallamii fi gaara Kundodoo dabalatee دوبا mootummaa irraa fiqaada fudhannee qabeenya keenya baasnee akka bakkisan iddoo turistii taatee daawwatamtutti irratti hojjetuu qabna. Ijoollee keenya warra biyya alaa jiran guutuu irratti hojjannaa. Kana booda lafa teenya san irratti hojjechuu akka qabnu hin irraanfatiin jaalfaatiru. Guyyaa kanas يا itti meetiin jira. أبشر Deemeetiin teelegiraam waan maali Instagram illee Nasruma Gursumiin banadhe TikTok illee Nasruma Gursumiin banadhe. Kan beekan namni Nasraa Gursumitti na baranii deebi'anii lakkaan Nasraa Gursum Abbaasiitii miti nuti Gursum Abbaasiitiif teenya janii Facebookatti poosti godhu eegalan sii galee. صح Kun maali beektaa jaalfaadiloo? Akkuma beeknu Oromoon aadaa qabaa, seenaa qabaa, seenaan Oromoo takkumaa garuu namuu naannoo irraa dhalatee qabaa. دوبا Naannoon ifii tuni yoo sooshaal miidiyaa kanarratti yoo abbaan as baasee namni sirriitti baruu danda'a. Siigalee jaalfaadiloo. Siigalee صح akkumaan ta'e Gursum jechuun baha Oromiyaati. Lafa ilmaan dagaa qalloo jiraatan. Ilmaan dagaa qalloo jechuun akkumaan jee noolee dagaa, huumee dagaa, jaarsoo dagaatiif jiraata. دوبا Kana beekuu qaba namni keenya. Jaarsoo dagaa siigalee dagaa qalloo ilmaan afran qalloo keessaa tokko jechuudha. Sinigalee kanaaf jaalfaadiloo magaalaan Gursum iddoo daawwannaati. Iddoo turistiidhaaf waan baay'eef keessaa qabdi. حبيبي قافي تناكم Siigalee كين قافة قافي نتنقافة تبر قافي أتو ديبسو دنديسو اوكي تفو في نصرتي kanaaf jaalfaadiloo kan waliigala jechuu barbaadu ani akka Nasraa Oromoo Gursumitti ani hawaasa kiyya Oromoo kallattii afraniif nama hojjetullee nama waadallee galee jiru hangaan jiru amma wanti ani barbaadu jaalfaadiroonni ati feemasa siin jechuu siin jeefi feemasa Oromooti ati feemasa naannoo keenyaati yeroo boqonnaa qabduti waan naannoo keenyatti argama fakkeenyaaf gaara Kundodoo WW afaan Ingiliffaatiin Johnson ilaallam lamaan dhagaan bileelleen naannoo Gursumii marfamee jira. Gursum jechuun lafa turistiidhaaf mijooytu naannoo keenya irratti akka hojjennu asumaan kabajaan sitti dhaama asumaan waliillee dabarsina karaa makiinaas tolfachuu qabna magaalaa keenya keessatti mana gurguddaa ijaarrachuu qabna diyaasfooraan nuti warri biyya alaa jiru warri nu dura jiruu fi warri amma biyya alaa dhaqelleen magaalaa Gursum keessatti mana bareedaa fooqii bareedduun jaaruu achirraa eegaluu qabna. أبشر Cina Hassanis Gursumis aanaa jaarsootis galee amma fakkeenyaaf baabbilee fooyyawaa dhufaa jirti jaalfaadiloo. صح بابلي قرصون بلا دبرت يا Man رama درا وري بابلي قرصون دفيدي magaalaan إيدا نبرة magaalaan إيدا baabbilee jabaachaa jirti. Magaalaa baabbilees jabeessinee gadhaan akkasumatti irratti hojjechaa magaalaa teenya ta Gursum san irratti hojjechuu qabna. Gaara Kundodoo ilaallamii fi gaara Kundodoo dabalatee دوبا mootummaa irraa fiqaada fudhannee qabeenya keenya baasnee akka bakkisan iddoo turistii taatee daawwatamtutti irratti hojjetuu qabna.
Ijoollee keenya warra biyya alaa jiran guutuu irratti hojjannaa. Kana booda lafa teenya sana irratti hojjechuu akka qabnu hin irraanfatiin jaalfaa jiru. Guyyaa kana sitti himeetiin jira. Abshir. Fooqiin laal mana jalaa ol jaaran malee gubbaa gadi hin jaaran akkasii mee? Akkasii bara. Magaalaan qabnu guddisuu dhiisnee bakka biraa deddeemna sii galee. Achitti maaliif warshaan hin banamne? Achi keessatti manni bareedaan maaliif hin jaaramne? Sii galee. Achi keessatti maaliif bizinesni tokko ijoolleen keenya walitti illee maaliif kontiraata maaliif walitti galanii maaliif kaampaanii tokko hin dhaabne mootummaa irraa fiqaada fudhatanii biyya keenya saniif dhaabbata tokko gadhaabuu qabna magaalaa Gursum san sii galee. Inshallah. Ni godhama. Hundi ni godhama. Kana achumaan Gursumii ijaarrachaa Hararitti Dirree Dhawaatti Adaamaa Finfinneetti akkasitti ol geewuu qabna sii galee. Kaama dura kaama boodaa jechuudha. Akkasii dhiifama na godhi. Asii taphachuu jiru as qabee. Abshir. Galatoom. Nasraateenya. Galatoom. Dirqama waan ta'uu qabuudha waan dirqama ta'e waan sii galee godhamuu qabuudha yaada bilchaataa yaada bilisa ta'e yaada fudhatama qabu yaada abbaa tokkollee naarsine yaada sii galee nama hunda kaka'umsa gaarii keessa kaayu namuutu naannoo isaa akkasitti yaadatee naannoo itti dhalateetti guddate bareechee tolchee maqaa naannoo isaa namuutu ol qabuu qaba maaliif jennaan dura waa hunda mana feetirraa eegala waan ta'eef dhugaa keetii yaada bilchaataa nuu kannite kanaaf guddisee duraanuu hedduun si kabajaa moora ammoo kabajaan ta'e na biratti درجة والخافتة جرت تدراني على سلا جتشي براجراتي جتشي براتي ننسي قلتهم فردا أما جتشي قلتهم يعني انتو كتشان قوان جروف قلوا آرون انباسو قلتهم نصراتي اختي الغالية أبشر الجلة الرافاتي أكسم يدوي فرام فني يعني بعزوي أما أقول مقالة تنقسم مقالات لف تورتي مقالات تورتودا مقالة سبا لموني هدو خيسة جراتو مقالان سن قدتشو قبدي سي أول كافة مو قبدي خقودي سنو ما بيكردو لالي جالفادلو أكا فانوسات تاني البر فانوسني إفجلان إبسو بر حلالة إبسا فانوسني بك خانا إبسو أما بك خانا جلا وان جرون إبسو وان أسجرو في وان أسجرو وان قمنا جرو سيغر سيسا سيغالي أكاس تاني باتري خانا كانا قك أمنا إفجلت إبسو كامنا أكا إجب أكا إجنو أكا أغروتي سيقاله أبشر أنا أكما بيتم بيا بقاتين تريها قام مدراج الرالي أكسيادة كسي وانتي سنلي وانتي نرجنة كان في وهنداو جرجرتو قالتو ما سنلين أكسيت ديموك أمنا ورسوم في الندورتي أبدي أينوتو بيكا أيين في الندورة أبدي ورسوم أكسي زالفادلو خو تبدو كل أبشر بكان سرانين بهم توري وري ولا جرى خلاص كله أيه قالتهما هيرو غاري أوكي أيه كله تلا هيرو غاري أبدا قالتهم كله أيه جبادو أتيس وانغاري رجرتا أيه تاتا في جما غورا جرتا جبادو أبشر نسرة جباد يعني سان كنت جرت نبرة إني الرفا ولد ديبنا أيه بنتي